عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماكم جرت هردفتو تشانلي أورو كمبيوتر سكول سجنتا كينيا الرا سنيف قبلني فني جرا أكاتا مايكروسوفت أوفيسي اتفقان وكينما إنستال قتشو دندينيو إسنتي أغرسيفنا أغان كوبي كينيا أغا تمرا سجنتا كينيا تي نهردفون سبسكرايب لايك قتشودان نهردفا سنين جنا أما كلتمان أغرا فيديو كينيا تسينا أغان أوفيسي جلق أبا فيوندرا أوفيسي سوفتوير وكينما أبليكيشني ساق أوبي فتشو قمنا أبليكيشني ساق أوبي فتشو قمنا أغان أنكونا سرا زيب كانتي نانكابا سوفتوير ساچو وكينما أوفيسي كمالا مافكودا سديجة چورا كنا فسرا دفودان كان اكستراكت نغودا چور فسرت يرو تكو كدي رايت كلي غودي اكستراكت هير غوديتن اكنتكا سوفتوير غانا كسيتيكا اميرو باي فيروسينا كنيانيف يرو باي سوفتوير كسيتي كاچون باي ورباچسار يرو ايرا كاودا في تاكتاو غودا چور زيب فايلين يرو برا سكنتا كنا ولتدي بنا كناف اوفيسي كنمو اكاتا تفينو سينيتيغر سيفنار اغان ردفتو تكينيا يوتيوب كينيا سبسكرايب لايك شير غوداتي نورد فاسيني جن اغان كنو سيتي مالتيجرا اكستراكت تيجرا چو سكن يرو توكو اكستي بنا مايكروسوفت اوفيسي كنرت يرو توكو دفودان اسرتي رايت كليك غوتانيتيو اوبن جتو يرغا بنتني بودا اس دفودان سيتابي سيكنتو فياما سيتابي كنرت اسرتي رايت كليك جوران راناس ادمنستريتور جت اسرت راناس ادمنستريتور جرت تنفيف لانه ولا منو فيدا نو اور يس كنجر فيدا يس اسجر رتيت كنا اغان سيتابين سارا كاتا كنان مايكروسوفت اوفيس ستاندردي كما لما فكر اسدي كاتا كنان بنيجرا اتيانسفران انستال وكينمو كاستمايز كنجر فيدا انستالين كلتي لمان اوفيسي هند سافيودا كاستمايز كنجرمو اوفيسي كيسا وكين مايكروسوفت اكسيلي مايكروسوفت وانوتي مايكروسوفت اوتلوكي مايكروسوفت بابليشري يو في اوبربادن فيلانو كيسني مايكروسوفت ووردي قفا كيسا في اتشو يو بربادن كان فيلات كان بربادن قفا يفتني تسانفينما ارا اكسيغوت فكينياف كاستم مايكروسوفت وانوتي فويو هم برباني اسكيسا غلتنيتيو اكس سجلو كانرا تكسغوت وجو في اتشو بربادن مون ديستو ورا كان نوت افيلابل جتنا كانت اكسيو رغوتان ورا كان هينفيو كان ورا بربادن قفاس كيسالي في اتشو بربادن فايل كاستمايزيشن ان سنتو جچو دن يوم في امو بربند سافيو بربادن مو كلتما مالغوتو انستال سجلو كانرا تتقطو يرو تكو akkasitti egaan amma hunda saayu install gochuu jalqabeera installing Microsoft Office standard egaan haga xumura innitti install godhe xumurutti ni eeggattu setup isa ni eeggattu egaan hordoftoota keenya asirratti softwareota kompiitara wajjin wal qabatan akkaataa itti fayyadame saadha fe'uu dandeessan akkasuma irraa balleessuu dandeessanii fi wantoota hedduu kan wal qabatan kanaaf fila duratti kan isin barsiisuudhaaf karoorfanne bal'aatu jira kanaaf YouTube keenya subscribe like share godhaati nu jajjabeessaa hamilee nuuf ta'a isiniin jenna kanaaf Microsoft Office kun immoo gosoota hedduu of keessaa qaba Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Access yookiin database Microsoft Publisher akkasuma Microsoft OneNote ofirraa qabaachuu kanaaf Microsoft Office as keessatti wantoota bal'aa gurguddaa hedduu hojjeta wantoota inni hojjetu amma Word xumuruuf kaaneerra itti aansuudhaan Microsoft PowerPoint Excel akkasuma database ilatti dabalee isin barsiifna fuula duratti HTML programming akkasuma immoo operating system ira wajjin illee wal qabate barnoota hedduu kan wal qabatus isiniif finna waan ta'eef subscribe like godhaati hamilee nuuf ta'a isiniin jenna fuula duratti wantoota bal'aa kaayyeffannee jirra waan ta'eef hawaasni kan keenya keessumaa afaan isaatiin kompiitara barachuu irratti bal'aan isaa hin argamu YouTube irratti kanaaf warroonni qaxalee ta'anis ni jiru jaras hordofaa nuyinis hordofaa nu jajjabeessaa isiniin jenna nutis bakka isinitti jajjabeessitanitti comments yaadas wantoota irratti hojjennee isiniif hojjechuu barbaadnu immoo comment jala nuuf kaa'aa isiniin jenna haga inni xumurutti nu hordofaa
Egaan haala kanaan install godhee xumuraa jira. Hordoftoota keenya finalizing installation jedhaa jira. Egaan hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan installation progressii xumuree jira. Amma banuutti jira. Dan finish yeroo ni jennu keessaa baanee softweerota fe'ame san ni ilaalla. Egaan hordoftoota keenya amma fixee jira. Bakka kanarraa argaa jirtu ta'e continue online jettan gara online isin geesse isa kanan tuqattan as dhufuudhaan close bakka jedhu kanatti yeroo tokko tuqattu akkasitti. Egaan amma fe'ee jira jechuudha installationii mee softweera kana fe'ame kana ni ilaalla. Asirratti dhufnee tuqanneeti as dhufuudhaan softweera haaraa amma fe'ame Microsoft Office dha. Asirraa emmiirra dhanneeti ilaalla Microsoft Office kunoo sakanaa jechuudha. Sakana asirratti tuqannee akkasitti gadi yeroo buusnee jennu argaa jirtu ta'e Excel 2013 Office 2013 Language Preference Upload Center Office Note 2013 Outlook PowerPoint Publisher akkasuma Send to One Office SkyDrive Telemetry fi Wordin akkasuma fe'amanii jiru jechuudha. Warroota kana amma feenee kaane bakka tokkotti jechuudha. Kanaaf asirraa Wordin ni jira, Excelin PowerPoint hundi isaanii ni jiru. Fakkeenyaaf asirraa bannee ilaallu permission eeyyama nu gaafatu qaba. Yeroo bannaan kun akkasitti fe'ee jira jechuudha. Hordoftoota keenya yeroo bantanuma akkasitti bantu starting jira. Work area isaadha kana fakkaata Wordin Office bara 2013. Inni kun immoo activation gaafata. Activation immoo crackiidhaan balleessuu ni danda'ama jechuudha. Isaan asirraa close jettu blank document isa yeroo tokko tuqattu akkasitti banachuu dandeessu. Egaan barnoota saammu itti jirra waan ta'eef sirnaan hordofaa like share godhaati hiriyoota keessanii gaasiniin. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.